Ababiya abba kosa ti du kosa ta ma ya Hogguna bitolo isigoode galato mijechu kana Ababiya dhageeffadhu waan takkaan siima rabbiin kun beeta waraatti nama rasa kun beetu beeta sababuma takka siifi dabeeta sababa isaaniif siif godhe maakii rabbiin yaada muraada keessi haa guutu niyyaati ammalsi haa gammachuu malee gaddas keessan harkisiisini gufuu fi maarree si ta'uu hin qabdu silaa rabbiin jaalaluma malee jibbansa rabbiin si keessan kaa'ini tanumaas hedduu galatoomni. والله سعدي دقتي مجاتنا نحدو أمازن جنيتين كفنين نكسر سكلة تما جايبات دعاء تقربوا ما تقربوا ناوي والله رأيي Ghost family Ghost family أو ماكي آمين أولي شادم Amin. Ghost family bakka hunda taabeeshisu. Awon iyyaate isaa guutuuti. Amin. Bakka yaadde isaa qabu. Amin. Urii dheeradhu akka deesisa dhibban waa taatu. Amin. Diinaan immoo siinan gafee biyya tana si adaalchisu. Amin. Diinaan gafee Oromoo hundaa milkeessu. Amin. Diinaan gafee Oromoo hundaa milkeessu. آمين Oromoo wal jaalattu. Aamin. Akka Oromoon akka bakka kanatti bakka guddoo si hakan. Aamin. Isin hundaa'u dabarata keessan isin haa buutu. Hundee dhaloo kaalaati qabiyya keessaatis. Jummaadha. Aamin. Halkan jummaa kanaan mara. Akkuma xiqqaa kana faasii haa godhu haa hundaa'u. Aamin. Amin. Dubbadha warri gastii gubbaa. Biyya isaanii ilaaleetti halkan jummataatiin rabbiin ti darbe bariski. Ajillee rabbiin warri beektu siifaa kannoo gastii uummata gastii kanallee hedduu takka rabbii. Illuuyyee. Thank you. Maal isin wanni keenya rakutin. Illu. Wallahi. Illu. What will Devi? Illu mangisti. Bagana gyan dufte. السلام عليكم جولة أنا بيجرا وجيجي لا سامور Maaki. Thank you so much. Wayye oy. Oromoo addaati si dalagata addaa. Humara komiti. Biyya guutuu hojjetti yaade. Garama silaa namni taa'u nu dhiisuun jiru. Boroo gurufan laafii dabarsuu qabdan maakii amtanii kaameraa ija banaa godhaa nu garsiisuu qabdan. Sponsor addaa. Dhageeffadhaa Ghost family fi abbaa biyyaa keessaan dagatina. Akkana gisee dhuftan abbaa biyyaa jaa. Ayyee. Ghost family fi abbaan biyyaa tokkuma Ghost family jettullee ni taashu. Ayyee gosti. Ghost family. استك مي أبا بياتي استك Ati qofa ammaa kirra deema. مداري كذا ما أبا بياتي استك دواي تكير درباف Abbaa biyyaa Abbaan biyya duraan mataa isaa maqaan isaatu maqaa biyyaati. Abbaa addunyaa si haa godhu. Abbaa biyyaa qofa miti abbaa addunyaa si haa godhu. Bakka hunda beekamtii isaa kan abbaa biyyaa. Dandeessa hundarratti abbaa si haa godhu. Abbaa. Darajaa olii. Amiin. Nuti jennee labbirree si haa jiru. Erge Hussein. Eegaa hayyeetii jira. Aboo akka milkeessa darabbii milkeessa addunyaa kanatti. Maaloo. TikTokiin maraate isaa siila biraa keessan nagalchi. Guutakka saddeeti deebisaa yaa. Wanti du'e. Ghost family.
السلام عليكم. Accounting kabdani. Okay, amang kuma kudani sini erga itikama baru. Okay, nin kata benda mumani sini erga. Ghost family wallahi galatoma wallahi شوفوني إنه ده شوفوني يوم مثلا بره شوفي أكو بكدي أنت نتي متى أول كبر داجرنا account you amana him tana amman transfer sini godo nik di banki ni kabdani banki ni ka usni okay nik di naim kuma budan yes istiqamati walle ba sa الله أكبر أكمل تمشي تجفيدا يا كمان أدخيني أدلة خيني خشرو ثاني ودا أدلكم بابا أوكي Ghost family da kanna fi account haisa kuma buran baguta ma mute gora digistaka account kuma takka oh ina da gefe da namni ta kokofni nam ta badda okay sagale wata da ni ga ba jira isin ta badda kuma daga zoddo mi dorba lala ya account sir tilala aye kuma dor kuma daga zoddo mi dorba shanta me abu kuma daga de Ghost Rahimi fati sijada kata bujira kuma daga kalaman kata bujira ko yarda da zo kuma daga aye mi dorba aye shanta me abur abur tami sadi aye okay dorba aye de tami dorba okay magana Firoza Ahmad Muhammad okay dakika la mana kan nayi qiyam jira mana mara no bare jira khabaja na me ga jira sesa namshan kum la lama doda ye wali lolina amalle kon silki lenni jirti asra ile malaga harkatani jirtani khanalle isnif base isnif erga ya nul fadati dura nutai kala toma amin bata biya sahab guys tifana oh bata biya nukut nufti horomo wannan sinjo maki na mutu akan gotamme wallahi ni dum daf akawana ma yo magina dam lile milan trino akuma jono kanan dum dala tokko to kayno agar si amne roy gitu nama khille da halol turab da wallahi turab gol wallahi takuma tarramna abshir nyam gole nyam tarramna wallahi Guma baru ega salah tempo de volar ki namba ye. Jazakumullah. Ya birbirine heysan ki sen nahayati kasti wana chiri mo kasti sni vakan sni je sni goda. Aye koi ga Jabada. Magi oni si ademot
Maajira sirri du'aa godhaaf ijoollee teenya jabaadha. Obsa guutak maalitti ghost. Okay, isini seenee jira laalladhaa jeen ergeef duro. Jazakumullah. Dani jirtan. Sirri du'aa godhaaf follow. Ni goda du'aa ni goda just family sente inola. Sente inola. Inola sente. Jazakumullah. Tikobada gudora. Errana. Just family. Adunya de barsi agod. Adunya. Bar du mangabre. Just family. Galatoma. Wallahi galatoma. Magi ye galatoma ya. Umara ko mi dabshi. Police ade mu ya shugudi dai. Umri arragesa. Shugudi mi bodi. Nikulara ya godugo. Bazuko. Abukisu. Oromo. Naketi Oromo. Abiya. Firja. Just family. Jama 10,000 more. Wallahi jazakumullah khairan. Baga gammadana. Nagefada ma. Kuma kudan tida, kuma kudanan ka muchati ka kanati. Silki tibtatu. Mi abbabi. Bormos la nagefadu. Bormos silki bitte duften walai firati. Nagefadu boru silki ogubite ghost yette banata TikTok achiboda game baatu jimaati kamoyo arkamte nama biraji jira. Gimana tuh tendim? Gimana nih? Jazakumullah. TikTok irratti maqaa hanke ghost family jechuun raamfatiin. Ghost family. Waan kami raamfanna mana keenya kuni. Ghost family ni raamfatu takka ni raamfatu. Because sinarke support godha. Ayye. Baga gammaddan ghost wallahi galateeffadha hundi keessanuu Oromo. Thank you. Wallahi guyyaa deeggarsa uummata argeeti seetu. Maalaa turre rabbiin guddoo rabbi haa dabaluuf umrii rabbi haa dheeressu. Walgubba rabbi haa dabaluuf. Ijoollee teenya fannaana jabaadhaa sirritti du'aayis godhaa shoggoyyees weellisaa aadaas jabeessaa. Hayye. Isaatiin as jalaa qoturi takka tokko jiraan darbi. Inni private godhatame qoturi takka tokko qaba. Hayye. Guest family. Jazakumullah. Sadde Bismillah. Ghost. Ghost. Oh damina. Elu. Mucha yo dio sanelle ghost family dabale telefono. Awo me ati sifin da wala bar ma ki fi metin ture bar. Ghost dabale isin la ghost family kenne vi jira. Bakka Ayyega akkana ghost family ni guyyaa mana bireechee jira hedduu galatoomaa jechuu barbaanna. Ni komantii meeqaa ghost family daaf mooraalin isin qabdanii family faala. Warri Ghost family warra baadiyyaa malee warra magaalaan beektu. Ghost family jabarreessa Anasi ghost family. Ghost family. Silki bareedu bitadhu. Ayye silkiin bitadha. Yoo dheeraan irratti deebii dubbadhu malee tantaan hin bitatin akka laayifii bareeda seentu. Galatooma itti bulaa. Taanumarraa guunnee itti binna. Taanirraan guutin taanirraa 2,000 fudhatta 2,200 isaanii fudhata ati 10,000 fudhatta. Ayye. Akkasi. Ayye. Waan namaan tuqin.
انتو gosti family Maki, thank you. Galatoma sinon dilo. Thank you for that. Jalan badina. Dr. Nuruddin Sule galchi ni Maki. galchi me sadi Sade galchi Dr. galchi. Wannan ne wanti wani bursu dudu. Dr. Nuruddin me takatu kame. Umati itu ergate umata dila kana matanu nyatani. Kam ti flower ya ergu flower. Ay flower ergi me Dr. Nuruddin. Tu gize yette akka istidi waljira takatu ka. Shugudi. Ah. Shugudi oromo. Sibar. Kuno number kuno tokko katuka. Dr. Sibar. Ega timutin jara. Tahun lalu sibar. Ah, shugudi dia. abshir rabbani Sibar ya. Ahora dua bulan lalu aku lihat kau. Bar as Shugudi dia. Makan samali, makan sam. Dr. Nuruddin Sule. Sinti ana nabrani karno. me tajra illu lakum se ko barresi kan bram barresi Me Dr. kuno Maki ka barre sa. Doctor Hossein oigo galsi na wani galsi ne tikisho na mai risu ka bakas mali senun dandau bai na mai dukuna mai bada gade bara ergatan hunda keessanu gammachuu ijoollee tanaaf akka ergataa jirtan naaf gala hedduu kuma Guest family. me doctor Debiya Barrisa Uno arke koi na. Aku kucisan na jala. Jara komanti san video de wat. Bar yo flower erke bar ni sena bar kalla. Komanti basu de garim tana wan university me asurat. Guest family. Bar basu didi. ghost Assalamu alaikum. Baga jiratana. Bagor mana? Ogu tak cara kan ab dokter ya so. Dr. Abdul Batumi or wala. witi singodeetin jira doctor bagana gaan dhuftan Aye, Maki yero meka si barresetin ture. I know message nagartu. Wanni nani barbade ilu sisi. Accommodation meesha asirra Oromiyaa galchuutti jira hospitaala 50 Oromiyaa guutuudha. So America foora walaarraa inni kafelan waan inni hojjetu argan. So your hypocrisy is not for me. So many networking khiya Doctor kora bakasani bakajirta. networking ni dagamu doctor networking ismo murajira I'll try to get out. Yo, is it clear now? Is it clear now? Teko de atibrai wala bakajirtan sani. Amma manja area ke san networking injira na fakka. Yeah, I'm driving beta or kara dera deva. Okay, I'm mani dagama. Bare dam. man dangama Okay, Maki, messages here again to refu ndagenyote message atin alto because a lot of people na mehedu messages here ka. Wani na ni godu barbade nuti dagama. man dangama dubbada Okay. Nuti organization lamif jamu as America ti kajarame jira biyyattis kajarame jira. Nuti wanni nu gonu mali hospitala Oromiyaa keessa guutu containera tilmaaman qarshii miliyoona 55 katahu galchuutti jira habba shan galchine 15 kararra jira. Ummatoonni nuti ani itti hojjechaa jiru Amerikaa kana keessa hammam hawaasa keessa influence goota follower barbaadan. Reedduun gabbee
Jau mo gafadhu je booda garuu maali fedhinnaan ummata Nuraddiin irra ni caala. Haati Oromoo sababa ani kadhadheef yoo isin wayyoote anaaf jirudha. Wanni nuti jiraannuuf legasiidha. Maqaa dhiistee deemuuf. Namni jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu ijaan harkeen jira hin jiru. Garuu sa'aatii 24 isaan haa tolu. Maaliif hojiin isaan hawaasa keessa hojjetan zalaalam deema. So ani wanni namoota follower guguddaa qabdan follower akka ol naaf kaastan hin barbaade because ajri irraa harkatta. Haati Oromoo arra baddeesarra ciroo dhufuun dadhabdee jiruun qaalawee. So what we trying to do cirumatti ka baddeesaa ka ginniirumatti hundinuu qe'ee isarratti akka tajaajilamu godhutti jira. Amata dabre yeroo sadii deemne baatii dhufu warra Juulaayis faranjoota qabeetiin deema. Oromoota follower jechuun faranjii biraa faayidaa qaba. Akka waan biraan seena. Maaliifi nama tokko keenya taha influencer yoo laalte TikTok irratti if you are influencer hawaasa keessa waan guddaa qaba. Kanumaan isin gaafadha warri follower guguddaa qabdan kun isin harkachuun nama rakkisa. Nuti ani immoo dalagaan hin dalagat 24 hour nama dalagu. Garuu reefu sitti hime Nuraddiin irra doktorummaa kiyyarra maalummaa kiyyarra haadha Oromootu narra caala. Miskiina abbaa kiyyaatu caala. Hawaasa kiyya caala. Maaliif ifi foson baratin ana na barsiisi. Ifi foson nyaatin ana na nyaachisi. Ifi isaatiif curoo jiraate ana biyya alaa na baasa. Hawaasa kiyya saniifin ana fi Dr. Obsa namoota hedduu jira. Kanaaf waaqa dandeessanii yoo wanta dalaydanis haa ta'u wanni jettan kana ana osoon deeggarin dura deemaati viidiyoo nuti dalayne laala meeshaalee nuti neeneem toora miliyoona 400 miliyoona 400 birrii biyya meeshaa galchine jira qabatamaan mootummaa osoo gaafatin hawaasuma biyya alaa jiruutii fi kana garuu hawaasa keenya deddeebinee maallaqa yoo gaafanne nufiin kana maal godhuuf deemna faranjiin akka nuu kannitu barbaada san godhuuf maali ummata keenya keessa dhaga'iimsanii qabaahi kajuun barbaachisaadha kanuma kabiraahu follow shaashaa gootanii kuwwaan sabaati ajri harkattanii follow godhaa jiiti yoo agoote iluunis kanarratti hojjette wardaanis makkiinis kanarratti yoo goote ajri harkattan haadha Oromoo takka sababa keessan yoo fayyite fuula rabbi arra ilmi nama gammachiisuuf tattaafata rabbi osoo hin ta'in rabbii keessan gammachiisa boru qabriin ni jira beeka itti gaafatamna fayyaan tunis ni deemti bareenni kunis ni deema fuula rabbi dhaabbachuun ni dhufa anja khayritti dalagadhaan jaa kanuma jechuuf hin seene iluu kiyya si beenaan sitti deddeebisee naa jiraadhu umrii dheeradhu galatoomin jira. Doktor Nasruddin qoy dhiista ka dhiifama maalima wanti ati foloodhaa ka barbaaddu. That's all. Bakka rakkoon qabu guyyaa lama keessatti foloon kee 500 seenuu qaba. Nuti rasii dalaga muti warri jiru hundinuu hanga jiru waan rasii godhee rasii godhame rakkoon qabu. Foloo isin deebisee foloo naa deebisana. Akkaawuntii tarkaas jira. Akkaawuntii tarmee laaleetiin isiniif laadha inshaallah. Kanuma barbaada. Maagi. Anna doktorri nama jajjaba ala kanaan qabu. Nama meeshaan harka alaa fi ammallee konteenara ka baale faa galu. Oromoon akkasi birriin guutu konteenara hedduu jechuudha. Gara birrii kuma dhibba meeqadhaan doktor sadillee ni gaha doolaara jechuudha. Doolaara 500,000. Wanni kun maaragee qofaa miti. Wallagga 16, Arsii fi Baale 16, Jimma, Harargee, Boorana amma wallottis xiyyeeffannee jira Sheekh Raayyaa wajji haasoyne wanni kun Oromiyaa guutuudha jechuudhaaf. Uummata keenya gaafannu waa takkan gaafannu faranjumaatu godha ani wanni isin gaafadhu folooma godha kanuma kaan dhimma kiyya guyyaa tokko yoo godhe narraa fuudha dhimma ummata malee waa takkan jiru an nagaan qaba alhamdulillah. Galatooma doktor maaki rabbi jazaabi adeemutti kenni akkanarraan eegasaan argatan ammoo viidiyoo isaanii jala deemnee biit goone jajjabeessine kasaan kana caalaa hojjetan jechuudha. Biraa dhaabbannu doktora guddaa nu qabnu namoonni tuffatanii bakka ijoollee arganii mara seenan wallaahi yeroo baay'ee seenaa jennuun dhufanii seenanii kabajaanii doktoroota tiktookii osoo hin taane kun doktoroota Ameerikaati jechuudha. Ka Ameerikaayyuu ga'anii gara biyyaa galanii biyya ofiillee gahaa jiranii bira dhaabbadhaa sappoortii godhaa viidiyoo isaanii dalagaanii wanni nu goonu kanuma malee isaan waan biraa waan guddaa ni godhanii birrii nurra hin barbaadanii
video masani dalainya accounti kenni Dr. Jawad David jalanna rabbi simbiraji ratu Najirata ayya galato mamri dera da wala garra follow desa follow sini boleh hijra humara follow kudan follow follow te hati oromo ta kafayu da follow tana nati follow account ta ko jira like indana gumani gumani basa dinga ba sanilla isni flash nan da garu like nan jat to ko jira ta kuce sanan mo nale tini isni flash da yo inta ina mo kanuman isini ba ka gudu ya maki kanu marro dalene gones kallali da kamu kuma dibba tokko wai kabu kala live senani da live senani wana adani ba makati sadi senani chupa sana لا ما نسيت أنا رأيت نيوجن قالوا نتورا هذا أورمو كفاية سداه مو نتوكو إنه سوري ناسوا فولو نجرا كوني لأن أكاونتي دكتور إسنيتي أنك تكوني بايزوي ولا أنا hawaasa itti gargaaraaf malee nama Oromoo tokko fayyisuudhaaf wallahi akkaawunti kana osoo isin kanneen gammachuu qaban wallahi ya rabbi je inshallah July maayirratu ni deemna hirna asabot daro labu kamona chalanko Oromia atin baat hospitala diddam fa deemna sana addunyatti garsiisu barbaadna hospitala qofa sonte haala ummanni keenya sitti jiru so social media is so important san maafi najiraata ummi dheerata Hora bula. Next. Kanas. Illu accounting inda bam tuka illu wali naso na illu na bibya. Accounting so ina agari akame kana makena kati guddi hoyin to konjuru manam da Dr. Usuleni nama wan gari dalagaro safa wajji wallahi wannan takkan dalagin dalaga jiran jechu biya alaka na raye chuda ufuma ho jala demne ka wan bakka bada dem video sani diut gone like gone fi yo jenne amma tala gudda tamara amara kanni ka doctor ande nursin followers sin sani gurda chuken ta kunni warri ummata fayyadu ya dante kara fayyatinde followers sin sani titi kanchu kana ufuma kenna yuma account argatanille o isnefi jechuudha kisan guddatani ummata sagalelle taatu du'a sanille so qarqara lakka taabo wadu jechuudha video ni maki yo eni hojjetan amman jala sinidan okay duit gonaaf nitille amma akkuma ananji gone bar islamochi guyya turban takatti liif sena irra wadalene amma senan kuma dibechuun qallali da sani oli uni senan luna ka jechuudha beoro dalaga namma barre habasha asra jiran doktoronni sonte narsonni akka hedduu qaban jechuudha akkana waan hedduu follow hedduu qabani maaliif dhukkuba namootaatiif waan akkana fayyadamaa jaanii waan haasawni ijoolleen biyya arabaa moo yoo waan akkasii hojjetamu ta'e dhukkuba nama tokko kalees ta'u maal ta'u waan akkana fayyadamaa yoo itti hojjetan hedduu namni illee ni ilaala nuti immoo rakkoo miti wallahi ni wanni goona duwitis ni goona anaaf illuun immoo ni barbaanna akkaawunti akka gannetti. Isinii barbaanna Dr. Jawaadda akkasi doktoroota wanni seena kabaja illa yoo feesisaa ta'e illu khiyyaan kannaafan haati teenya nu dura jirti yoo feesisaa ta'e wallahi dhibban kana agartee mi'a furatu rakkoon qabu akkaawuntii miti waan barbaada yoo kennanii wallahi galanni isaanii duwwaa siin jala gasaan biyya kanaa godhanii Itoophiyaa meeshaa mootummaan bituu hin dandeenye faranjii irraa kadhatanii firii galchanii birrii faranjii irraa kadhatamu konteenara meeqa jira ka baalee faa galu waan galchanii dhabanii jechuun manni Oromoon gargaaru kun ota ta'aa jechuudha. Yoo xiqqaate konteenarri meeqa birri kuma akkaawuntii amala akkamtu jira kanuma ana faaraa cufaa aslii faawusaniituma bananiituma raayyaa faa irratti godhanii post godhanii akkaawuntii 200 230 deemantu jira ijoollee kumatti nuufaa anaanfaa jechuudha ijoollee akkasiisan dubbiseetiin akkaawuntii irraa fuudhan. Akkasi doktor abshirna binne ndiisu lojini kenna guddaa wayii ilaallee abshir. Yaa wallahi waan gaariidha. Nama kana kabaja. Haada jemimuu takka jemimuu kun nama gaari nama kana dirqama qabachuu nama doktorri nama sin tuffanne nama sin tuffanne. Viidiyoolee isaatis riipootis ni goonaa fi diwiisis ni goona nuun jiru irratti hojjenna inshaallah. Baara kun aanaatus kan jiran hosseenii yoo dhugaa taate. Illee ni jira qo'ee maakii garuu kuma dhibban ga'u malee.
Kota isaan lubbuu kennanii osoo du'anii baadiyaa Itoophiyaa keessa galanii irratti deemanii. Aye, Mubarak. Salaam alaikum. Akaawunti itti kenna. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kabirtan nagaa. Biyya dhaqqabu. Naa bakka keessaa naa barreessi siifin barreessa yalla lakkoofsillee karma biyya alaatiin baname. Akaawuntii tana namoota biraa qabdi. Kanuma. Oye, follow si deebisee keessaa naa barreessi. Aye. Doctor. Me follow me qabaa kuma dhibba fi 23 qabaa jechuudha. Aye. Mashallah, Abu Rabbi Rasulullah. Allahu Akbar. Aye. Follow si deebisee keessaa dubbisee akkasti akka yerootti laayifii gubbaa si fidee dooktaras fidee akkasii walii haasawaatiin. Aye. Nati beekadi lubbuu haadha meeqaa oolchite akkaawunti kana dooktaraaf gisee laatte. Araan itti fayyadamu niw seenu. Guys, galateeffadhaan. Galatoomii wallahi. Ulfaadhu nuuf jiraadhu. Jira doktoroonni akka warra doktoroon saafaallee ni jiranii hedduu jira doktoroonni. Maali ni beektaa baakii harkan na jennee ammaas if duuba hin deebinu harkatti kanarratti akkaawuntummaan fadheewu oo dhufeewu dirqama cinaa dhaabbannee viidiyoo isaaniitis cinaa dalagu beeyisa isaanii kana alamarra gadhiisisamuu qaba. Yeah, because ni beektaa akkaawuntiin gisee guddaa ta'e akkuma maqaan isaatillee dooktara maqaan isaatillee guddaa hojiin isaatis guddaa gisee akkaawuntiin kee guddaa ta'ellee dhugaa hedduu bareedaa beektaa waa hojjetuuf illee hamilee qabaatta. Amma osoo akkaawuntii mareettu isaa waa hedduu hojjetanii just hawaasa kana keessa gabboonii gisee hedduu hojjetan immoo haalaan bareedaadha. Hedduu galatooma Mubaarak follow si deebisee gisee amma baay'ee barreessi. Hedduu galatoomii akkas dooktara ijoollis fidee laayifii irratti akka haarootti walitti deebinaatti. Akkaawuntii kana malee biraan qabdu? Nin qaba anta dhuunfaa keeyyaata taniin biyya banallee nin qaba asittillee hin bakka. Kuma meeqa qabdatan? Jinka kuma 4 kuma 3 nin qaba. San immoo anumaan godhu akkaawuntii. Kuma 30 ta'u kuma 20 ta'u siifin galcha akkaawuntii san. Ayyee taate. Tole. Maatiin isaa